maaloo mala nafdhaa guyyaa natti dukkanaa'ee jira maqaan kan koo eebbisee dachaasan jedhama iddoon itti dhaladhe hoolota ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaa heddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkabsaa kana keessa ana obboleettiin keessan nagaa guutuu raafaa qaba nageenya na bukkee ture simbirallee jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa kan maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin na deeggara turtan galatoomaa isiniin jedha ammallee akkasumatti like share gochuudhaan yaada babal'aa gara koomentii jalatti nuuf barreessuudhaan nu jajjabeessan isiniin jedha obboleettiin keenya kun akkuma jalqaba irratti isiniif ibsuudhaaf yaaletti jechuudha rakkoo cimaa keessan jira rakkoo kana keessaa ofii kooti mala dhaadhee keessaa bahuu hin dandeenye mala yookaas immoo yaada keessan na barbaachisaa mala naaf dhaa jechaa jirti akkuma jalqaba irratti isinii ibsee iddoon dhaloota ishee irraa dubbadheen jira eebbisee dachaasan jedhama iddoon itti dhaladhe immoo hoolota jettee jirti rakkoon ishees akkas ture bara 2011 kanan biyyarraa ba'ee jettee jirti biyyarraa ba'uu kootiin duratti paaspoortii baafachuudhaaf gara Finfinneetitti deddeebi'aa ture yeroo sanatti mucaan kuni konkolaachisaa ture yeroo lama irra sadii taaksii isaatiin yookaan makiinaan inni konkolaachisaa jiruun gara Finfinnee deemee ture sanuma keessa akka chaansii guyyaa isa dhumaa na yaadadhaa gabbiina taa'een osuma haasofnu osuma haasaa deemnu haasoma haasaa keessa qalbii keessa gallee haa ta'u malee wantiin ani isin soomne mucaan baay'ee simboo qabeessadha nama baay'ee bareedaadha yoo akkanatti ilaaltan amalli isaa waan bakka deeftanii tooniyyuu jechuudha akka waan keessa isaa hubattanitti isiniif ibsuu danda'uudha jetti akka isheen dubbattetti irraa isiniif dubbadha jechuudha haa ta'u malee guyyaa sanatti lakkoofsa wal jijjiirree ani gana yeroo sanatti nama gana paaspoortii baafachaa jiru kan nama haaraan ture lakkoofsa wal jijjiirree yookaan lakkoofsa bilbilaa jechuudha osuma erga guyyaa sanarraa qabne walii bilbillu maaliif ani siif hin hojjisiisne yeroo gabaabaa keessatti deemta obboleettiin kan koo alarra jirti isheetti siif himuu naan jennaani argadhee tananii kanan barbaaduyyuu kana yeroo gabaabaa keessatti deemuun barbaadan jedheeni garuu waan ani isin soomne dursee keessi kan koo yaannin isaaf qabu miira addaa yookaas waan addaa natti ta'ee ture battala sanatti waan ani soomne natu jaalalaan isarraa qabame maaliif jennaani akka namatti ilaalee mucaan baay'ee tokko maaliin akka ta'een beeku onnee koo keessa galee ture siifan hojjisiisanaan jennaanis shakkii tokko malee toleen jedheeni sababa yaada biraa keessa galee jiru yookaan jaalalaan isarraa qabamee jiruuf tolee rakkoon qabu hin jedheeni kanuma keessa osuma haasaa jirru turtii ji'a 7 gara 8 gidduutti naaf hojjisiisee akkuma jedhe sanayyuu naaf deebi'ee mucayyoo naaf hojjisiisanis walla barsiisee jira obboleettii kootinaan jedheera anillee numan taasaa isheenillee naa bilbilti biyya tokko keessa jiraannullee ijaan wal agarreen beenu guyyaa tokkoyyuu ishees argeen beeku nas agarteen beektu garuu bilbilaan inuma haasofna yeroo hundumaa obboleettii kootinaan jedheeraanis akkuma obboleettii isaatti tallaalaa kana keessa ani 2011 akkuma jalqaba dubbatte 2011 itti kanan gara biyya qaxar fe'ette kanaafi dhiifama na godha utaalloon na qabee sagaleen kan kochuudha noormaalii miti amma na danda'ametti dubbachuuf yaala biyya qaxarin dhufe jettee jirti yeroo hundumaa sa'aatii 24 keessatti yoo baay'ate yookaas immoo xiqqaate yoon jedhe yeroo 3 osoo waliin bilbiliin oolleen bullu kanuma keessa oduma jennu jaalala keessa gallee jirra waa'ee jaalalaa haasa'uu jalqabne inni siriyaa hin qabu naan jedhe anis amanee itti haasa'uu jalqabee akkamitti amma yoona osoo hiriyaa hin godhatiin turte jedhee gaafannaanii hojii mo'achuu yookaas immoo dura jireenya mo'achuu sababaan barbaadu fananii jireenya koo jijjiiree ka'ee wanti hundumtuu ni gahaa hin qaqqaba jedhee tanan obsee hojuma kootii irratti xiyyeeffannoo godhee hojii koo hojjetaa ture naan jedhee anis bakka nama akkanaa kana nani barbaadu jedhee lapheen koo guutumaa guututti akkan isa jaaladhu na taasise nan jaaladhe anis guyyaa tokko jalqaba maallaqa erguudhaaf ka'ee isa madaaluuf jedhee tanan maallaqa akkaawuntii kee irratti dabarsaa gara obboleessa kootti dabarsi ati immoo hin jedheeni garuu ani lakkoofsa obboleessa kootii dhabee miti madaaluu barbaadee tanan ishinaan jedhee maallaqa sanis gara sa'aatiitti galchee dhufee ji'a 3tti maallaqa gaafa gashuu akkaawuntii isaa irratti gashee gara obboleessa koo dabarsi maatii yookaan maallaqa nachi fidadhee
piroosasii kanattiin xumuradhee maatiitu na gargaare waan ta'eef dirqama ani immoo amma isaan gargaaruu qaba. Maatiin rakkoo keessa jiraniiti maallaqa kana isaaniif akka ergu fananii hin jedheeni akka waanan lakkoofsa biraazirii hin qabneetittan jedheen isa fattashoo kan madaaluudhaaf an ture. Tole naan jedhee akkaawuntii isaanaa ergee irratti gashee gara obboleessa kootti tiraansfarii godhe. Bakka an achumarraa qabeen amanee mucaan kun nama dhugaati naaf ta'a na jaalata bakka jedhee jaalalas jalqaba kan gaafate ana. Waan ani hin somne dhugaa dubbachuun isa kana dogoggorri koo har'a dogoggoree isiniin jedhee isinitti himachuuf yaadaa jiru dogoggorri koo guddaan isa kana natu gaafate jaalala natu irraa qabame jalqaba dursee jechaa jirti. Akkasumatti osuma deemaa jirru ani hanga yoonaa erga 2011 irraa as dhufee hin deebine gara biyyaatti. Achi ka'ee ani yoo xiqqaate maatii kootii waggaa kana keessatti yeroo 2 yoon gargaare sana booda garuma akkaawuntii isaatiitti erguu jalqabe. Jaalala jalqabnee jirraa baqqaanis hojii jalqabeeraa manan ijaaraa jira naan jedhee yeroo hundumatu akka hojiidhaan biizii ta'e natti haasa'a. Haa ta'u malee isuma keessattuu osoo naaf hin bilbiliin oolee hin bulu. Obboleettii isaatti immoo asitti hojii natti baay'ata jetti garuu darbee inuma walii bilbila guyyaa 2-3 inuma walii bilbila. Garuu bifti ishii maal akka fakkaatu argee hin beeku. Suuraa garuu naaf ergiteerti. Anillee ergeefii jira. Garuu bifaan qaaman viidiyoo bilbilee wal agarree hin beeknu. Jechaa jirti. Haa ta'u malee mucayyittiin gaafa nani biyyarraa dhufu na dursitee nama waggaa 2 as ture yookaan biyya hambaa keessa turedha. Isheen dhiyoo kana walumaa galatti ji'a 6 dura turtii ji'a 6 yoo baay'ate ji'a 7 hin ta'a jettee jirti. Gara biyyaa galte. Anillee amma bara kana yookaan bara akka Itoophiyaatti bara 2017 bara haaraa kana galuu barbaada maskaramiin booda. Haa ta'u malee wanti nani na mudate isiniin jedhee yookaas immoo har'a guyyaa natti dukkunaa'ee akkattiin keessaa ba'u garanitti fiigu dhabee yaada gara keessanitti fidee akkasiin mala naaf dhooftan barbaade rakkoon koo inni guddaan maalidha. Mucayyoon kuni obboleettii isaa kuni erga galte sana qabee yoo baay'ate waan ji'a tokko hin caallee silkiin kiyyaaf kan isaa ni hojjeta yookaan naa bilbila. Amma duraa sanas miti. Ji'a tokko booda garuu hamma ji'a 6 ga'ee hin jira. Silkiin isaa cufamee jira. Isheen obboleettii kootii naan jedhe silkii ishee cufamee jira. Lamaan isaaniiyyuu naa bilbilaa hin jirani. Lamaan isaaniiyyuu silkiin isaanii yoon irratti yaalalee naaf hojjetaa hin jirani. Maatii kootti himachuuf waan ofii kooti beekee itti seenedha. Maatii kootti himachuu hin danda'u. Obboleessa kan kootiin immoo akka maskaramii dhufu galu gara biyyaa itti himee jira. Garuu wantiin waggaa kana hunda hojjedhe maallaqni akkaawuntii isaa irratti hangashe. Sobees wantan godhu hin qabu waan dabaladhu sabaan hin qabneef dhugaa jiru dubbadhee waan ta'e ta'uu wayya jedhee isinitti dubbataa jira. Jechaa jirti obboleettiin keenya kuni ani mala akkamiis akkan dha'uuf ani keessa kootti wanti tokkichisaa yaadumti naa dhufeeyyuu hin jiru. Mee isin amma dandeettii keessanii hin dandeessa yoo ta'e akkas godhii karaa kanas si baasaa jedhaani. Maaliif jennaani mucaa kana makiinaa keessatti wal barte yookaan inni konkolaachisaa jiru wal barte malee iddoo adaraasha isaa jechaan ajedhuun malee qaaman lafa iddoo jireenya isaa sana wanti ishiin marragaa qaxaa yookaas immootu ragaa qabatamaa tokko qabdu hin jiru. Mucayyoon dhuftee as ishee fidde sun yookaan obboleettii kiyya jedheen sunoo obboleettii isaa ta'uu maal hin beekti? Ani hin beeku. Ani garuu garaan koo kana na shakki. Mucayyoon kuni obboleettii isaa miti. Haadha manaa isaa ta'uu dandeessi. Erga asii galti akkamitti ishiin illee silkii irraa cufachuu dandeessi. Dubartiidha. Haala jireenya gola namaa hin beekti. Akkamitti akka hojjetanii maallaqni dhufu hin beekti. Osoo obboleettii isaa taatee amma kana silkii irraan cufattu hin jedha. Garuu ani hin beeku dubbiin faallaatti garagaruun oolu. Kanaaf amma dandeettii keessanii mala dhaafi waan gochuu qabdu yookaan maal gootee tooni mucaa kana akkamittiin argachuu dandeessi. Gara biyyaa soo galtee ani baay'ee tokko na ajaa'ibaa hin beeku dhugaa. Maaliif kana jedhee wanti mala dha'u hin jiru ani. Kanaaf ani waan kana jedhee mala isheedhaaf dha'uu dhabe gama kootti jechuudha. Maaliif hin galii jechuudhaniifi waggaa hamma kana dheeratu as turte. Galtee biyyatti mucaa kana galii qaamaan barbaade jechuudhaafi
saantiba tokko farkan qabdu amma kan kana dura hojjettee jechuudha kan ganama ji'a gabaabduu sana keessatti hojjechuuf yookaas immoo waan tokko tokkotti bibbitattee galuuf yaadde malee jechuudha. Ani akka garaa kootitti galuu baattee asuma teessee mucaa kana hamma dandeesse yoo hordofte hin jedha. Mee isin maal jettu? Akkamitti galtee mucaa kana argachuu dandeessi? Gizee tokko jechuudha nuti keessattuu ijoollee shamaraa jechuudha. Dafnee jaalalaan kufuun waan kanaaf nama saaxila. Mucayyoon kun amma osoo mucaa kana isaatu gaafate ta'e jaalala dhiyeesseef ta'e har'a amma kana hundayyuu isheetti hin dhaga'amu. Garuu ofiif jaalala gaafatte. Ofiif dursitee irraa qabamte. Haa ta'u malee immoo wanti ishee shawwade immoo jalqaba duraa sana egaa maallaqa kana gara obboleessa kootti dabarsee nan gano jettee itti of amanuu. Maaliif inni sammuu masheen itti tooftaa baafachuu kaate sana innis tooftaa itti baafachaa jira isheetti. Maaliif isa fattashuuf gootemi inni immoo ammoo sana ishee madaaluudhaaf gara ofiitti ishee fuudhuudhaaf yookaas immoo akka yaanni ishee saabbamu gara isaatitti qalbii ishee fuudhuudhaaf waan akkasii dalage. Maaliif kan ji'a 3 maallaqni sun hagamuun geessu kan waggaa hamma kana dheeratu irraa fudhatu caala waan ta'eef. Kanaaf mucayyoon sunis immoo dhugumatti odoo obboleettii isaa taatee galtee silkii sana cufattu. Kana duras immoo obboleettii isaa osoo taatee mucayyoo kana arguudhaaf wayi viidiyoo walii bilbilaniitti biyya tokko keessa jiraatanii immoo wayi guyyuma tokko keessaa guyyaa tokko qaama wal agarra jedhanii guyyaa irratti isaanii akka mucayyoo kana agartu barbaaddi ture. Dubbichi ani hin beeku kun yaada kooti akkanan yaadetti faallaa ta'e dubbichi. Mee isinoo maal jettu? Isheen illee amma wanti hundumtuu lapheen ishee kana dura jaalalaan guutamee hawwiin ishee guddaa abjuuf mul'anni ishee guddaa ta'ee abjuuf mul'ata ishee hunda fuutee isarra keessee boru isa waliinan bultii ijaaree iddoo guddaa tokko ga'a ijoollee godhadha jettee waa hedduu hawwite bishaan itti dhaqee jira. Maaliif namni jaadhii isaati namni isin jaalatu namni dhuguma jaalala dhugaa isin irraa qabu yookaan immoo haadha manaa kooti boruuf bultii dhaffan barbaada yookaas immoo ishee waliin umurii koo dabarsuu barbaada kan jedhu ji'a 6 miti sa'aatii 24 keessatti al tokko yoo isiniif hin bilbille hin beeku dhugaan isiniin jedha. Kana hundumtuu akka ofiisitti yookaan akka itti jirutti achirraa ka'eet namaaf illee ibsuuf yaada waan ta'eef ani hin danda'amu jedha. Guyyaa 20 sa'aatii 24 keessatti yoo hin bilbiliniif oolee buleeyyuu namni sun akka waan ji'a dheeraa yookaas immoo guyyoota dheeraa isheedhaaf hin bilbilee itti yaada. Namni dhugaa ishee jaalatu jechuudha. Kanaaf mucayyoon kun immoo ani kana wanti jedhu wanti ofii kooti mala dha'uuf hin jiru garuu isin immoo mala dha'afi. Mee waan gochuu qabdu waan isheen gochuu qabdu mala dha'afi. Maaliif namni silumayyuu ilaalchisaa garaagara waan ta'eef waan akkanaa kana yoo goote mucaa kana argachuu dandeessi waan akkanaa kana yoo goote adaraashaa iddoo jireenya isaa argachuu dandeessi kan jetta yoo jiraate yaada keessan bal'inaan koomentii jalatti kaa'aa. Ani akka gama kootitti amma wanti isheedhan jedhe waa'ee galiitii ammaaf waan irra geessutti osoo asuma turte maaliif biyyatti yoo galte tokkoffaa sammuullee miidhamti. Beektan sa'aatii kana Itoophiyaa keessatti namni akkamitti akka jiraataa jiru mallaqa of harkaa dhabanii dhiisaniiti qabaataniyyuu jiraachuun baay'ee dadhabamaa jira sababa ta'eef jechuudha. As immoo yoo jiraatte hamma ta'e tokko sammuu ishee keessa ishee miidhamullee hojiitti waan yeroo ishee dabarsituuf waan hojjettuufu badaa ittiin dhaga'amu hamma ta'e tokko jechuudha. Hamma ta'e tokko xiqqoo jajjabina godhattee mucaa kana barbaaduu dandeessin jedha akka gama kootti kuni. Mee isinoo maal jettu? Yaada keessan koomentii jala gaafii. Amma viidiyoo biraa walitti deemnutti nagaa naaf tura. Utaalloon naqabeeraa dhiifama naa godha. Sagaleen koo baay'ee jijjiirameera. Ammootu dirqama dubbachuu waan an qabuuf dubbadhee jira. Ani akkuma kana dura isiniif ibsee gara TikTokii akkas karaa kallattii sanaan dubbadhee sababa hin beekneef rakkoo namni natti himate yookaas immoo namni naan mari'ate tokko akka namni sun yaada argatu kallattuma kanaan kanan fidee viidiyoo hojjedhu jechuudha. Namni garaan isin laaffisee namni isinitti dhaga'ame rakkoon kun akka rakkoo keessaniitti yookaan boru nurrallee ga'uu danda'a. Nurrallee ga'uu baatu hiriyoota keenyarra ga'uu danda'a jettanii namni yaada bal'aa kaa'aafi. Turtii gaariin isiniin jedha.